mari'attanii fakkeenyaaf teelegiraamaan fa'aa jechuudha. Baay'ee bareeda wanni kun guyyaa irra qabdanii jechuudha. Guyyaa inni nu isinitti haa himatu isinummaa wal taatanii waan goone goona. Gucci faamiliin durii sun deebi'uu qabdii isaan irratti waan jedhu wayiiti. Yaanni kiyya ammoo. Dhugaadha wanni yaada bareeda kaaftee barmaan guddittiin tun gisee takka laayina gadhiifti malee naa taati beektanii. Qubna gareenyaa naati beektanii yeroo tokko qubna garee. Soo kanaafuu waan goonu dhugaadha akkasiin jette kanatti guyyaa sanitti anarraa qabiti hin argamnu dhugaadha beektanii haqa yoo dubbanne beektanii. Dhugaan wadaajummaan kutu waan ofii jette wallahi dhugaa isiiti wallahi ani yeroo baay'ee hamileen godhadhaa guyyaa geema kiyya dalagaa qabaa baqa biizii ta'uu danda'a natti toluu dhabuu danda'a kana waan ta'eef hanqina kiyya jedheen fudhadha kana ina mana dhibbaan dhibbatti dhugaa isiiti kana kireeditan kennaaf irraan fudhadhu garuu amma immoo dhimmichi dhimma akka duraanii sanii miti dhimmichi dhimma murteessaadha. Guyyaan isaanilleen amma wal arguu fi qophii irra jiran nuti immoo gammachiifnee hamilee itti horree jaratan akka wal argan hamilee godhuudha. Wanni kun waan guddaa miti. Isaanillee waan fayyadaa fi miti barkana beeka. Garuu mooraaliin hamileen hin barbaachisa. Dhugaa yoo dubbanne mooraaliin jara lamii kana. Wallaahi billaahi. An hanga jaafa jalqabaatti namni piraankii itti fakkaataami. Wanni piraankii akka hin ta'in amma nama maraa galee fi jira nama 300 kana hunda galee jira wanni namni agardaa piraankii jechaa ture piraankii mitoonni dhugaataa jechuu beeka yeroo dhiyootti wal arganii akka wal argan immoo irra guddaan du'aayii godha tun immoo guyyaan isinii gonnaan guyyaan wal agarsiifti kana waan ta'eef kaan immoo geemii eegaa qabanne immoo xiiqiidhaan dhugummaa onneedhaan jara tanatti onnee goone dhugaa hirmaannaa goone akkasitti guyyaa inni murteeffata akka waan ofii amma dubbattetti guyyaa inni itti isaaf mijaa'u nuti immoo garee ijaarree Gucci faamilii haroofaa emmijee warra as jiru hunda ani itti bilbilee itti hima maaliif makiilleen teenna ibsishaallee teenna lamaanuu kenna ija bitaatiif ija mirgaati wanni adda addaan baafnu hin jiru nuti nama walitti fiduu fi nama ijaaruu malee diigumsa irratti hin jirru kana waan ta'eef guyyaa san irratti namni hunduu kan hin qabne illee liqeeffate guyyaa san dhufuu qaba afaan bichaa ta'u barbaadeeti. Yaa akkasii ziizoo kiyya galatoomii ulfaadhaa warra as keessa jirtan damiina guutamaa hundi keessaniiyyuu wanni kun beekuu qabdanii guyyaan isaanii akkuma guyyaa isaaniiti maaliif jennaan geemii taphachuu baate guyyaan isaanii jechuudha dhaloonni isaanii lammaffaan waan of duuba deebi'uu miti jechuudha wanni kun wanni gabbareechee gadi fageessanii beekuu qabdan geemis taphachuus baata guyyaan isaatii fi guyyaan isiidha dhaloonni isaanii lammataa waan of duuba deebi'uu miti wanni fedhelis dhalatus jechuudha inshallah rabbiin akka yaada muraada isaanii haa guutuun jedha geemii ammoo akkuma geemii namni kamuu taphatu akkuma namni kamiinuu asirratti dhufee sappoortii wal godhu dhuftanii sappoortii gootanii irratti argamuu fi qofa isaa walitti dhufuudhaa fi geemii wanni wal qabsiisu tokko hin jiru jechuudha akkasitti namoonni tokko akka hin fudhanne gatii barbaaduu fi geemiidha wal arginsiisaa ammoo walitti dabalamiinsi isaaniiti inshallah guyyaa bareechisaa qabadha damiinni faatii jechuudha waan kana irra caalaa sirratti achi dhiifna sirritti bareechisaa nuu qaba ammas giifti duree intala sikkoo mandoo jechuudha warra anaajina akkasuma eebbisaa faatas keessa jira namoota hedduutu jala kanallee jirtanii guyyaa isaanii akkuma guyyaa isaaniitti dhiiftanii geemii ammoo akkuma geemiititti amma paawuriidhaan murteessitanii guyyaa san of duuba deebitanii namni tokko lama qofti wallaaluu osoo hin taane waan kana guruppii ijaartanii irratti mari'achuu qabdanii mooraalii isaatiifis mooraalii isiitiifis yoo mooyate nu hundatu gammadaa yoo mooyatame ammoo nu hundatu iyyuu nutti dhagayama waan ta'eef Gucci faamiliin durii sun deebinee innis telegiraamaan osoo mari'attanii wal wanna jettanii tiiktookii kan irrallee lafa gabbootanii osoo mari'attanii hedduu natti tola. Bareeda haasaa irra deddeebinee namuma tokkoof lamatti irra deddeebi'u jira isanii kanneen damiina fa'a wannan jechuu barbaadu pooyintii gaarii naa kaafte pooyintii an kaasuu barbaade waan ofii kaafte
waan beekuu qabdanii ibsishaa fi makiin ibsishaan dirqama itti kadhanneeti miti yookaan sadaqaanii miti kan itti fuudhuuf deemu jiru kana beekaa waliin qabsiisina guyyaa waliin qabsiifnu wanni nu jechuu barbaanneef hamileef malee wanni inni asirraa argatu isaaf bu'aa yookaan waa kabar godhee fi waa wanni danda'a miti san akkasitti hin fahamina akkasitti hin fudhatina guyyaa sanii walitti hin qabsiisina kun ayyaana biriiti maaliif hamileedha kun bakka hamileedha wanni kun nu gammachiisee fedhii kennaa tapha qopheessine kana waan ta'eef waan san waliin hin qabsiisina inni nama dalagatu wanni kun isarra jirti zizo galatomi safaanitti qaba bareeda hayyaada bareeda faaftee ayleen dalagaa seenu deema bar dhugaa kan keetii isaan gurbaan kun waan kana wajji walitti hidhateetii miti ummataattu nuti bira hin jirru sargii nuuf haa ta'u takka aruuza isaanii haanuu ta'u nuutu godhataa jee ummataa murteeffate waan kana. Sigalee ummataa murteeffate nuti amma fakkeenyaaf nuti biyya biraa jirra guyyaa sana aruuza irratti argamuu dandeenyu. Nuti aruuzni keenya kana haa ta'u jenneen ummanni murteeffate jechuudha. Achirratti ati yoo si mijaa'ee guyyaa nuu qabii isaa jechaa jirra jechuudha. Kanuma mana dumaashii teenyaa bakka gootanii dumaashii teenya mana isidhaa bakka gootanii dumaashiin guyyaa san bunaa fi gartee waan adda addaa irra keessaa nu eeydu achitti mana shirratti irratti haasonna dumaashii hoggan joowwanni ofii dumaashii xiyyaatan akkasii quba qabaadha. Taate eebbisaa kiyya rakkoo takka hin qabu wallaahi marahabbadee awwaadhee jira yaada kana ammoo dubbachuu keetiif galatoomii. Kenna ummanni qopheessee fi jechuudha. Maashaallah wallahi hedduu gammadee ulfaadhaa isin jedha taate. Yaa nuti bira hin jirru nuti wanni nuti godhuu dandeenyu aruuza irra jiraannee marqaa guyyaa sanii san waliin hin nyaannu nuti ammoo gammachuu teenya asumarraa halaalarraa qooddachuu qabnaa jenneet ummanni waan kana murteeffate. Wanni gartee namni gartee as jala deemee waan kana godhatee fuudhuu deema maalee kana isarra isaa miti ka dubbataa jiru isaa miti. Gurbaa kana hawwii takkaa'u jaalala isaa qabuuf ummanni guyyaa san nuti irratti waan aruuza irratti hirmaachuu hin dandeenyeef jarri kullachuu ummata kana keessatti ija waan irratti hirmaachuu hin dandeenyeef nuti wanni nuti godhuu dandeenyu sagantaa geemaa qopheessinee aruuzni keenya geema kana haa ta'uu nuti warri halaala jiru kanaaf kana wanni ummanni qabatee deeme jechuudha akkasitti qubaa qabaatanii. Fitadhee illee dalagaa seeruu deemaa galatooma. Carraa fudhadhaa. Iluu wajjin. Eebbisaa jalqaba hedduu galatoomi. Akkuma eebbisaan jee namni hoggaa dubbate dubbii nama jalaa fita yaanii. Amma waan gartee wanni isaa sanii wal qabatu miti. Kana ummatumaaf fadhinnaadhaan gartee ni jiraami wanni godha malee akka waan biraatti ilaalle. Tanuma lejuu barbaadaniis fi waan biraa ammaas keessaan akka waan ofii jettee waan akka telegiraama yookaan wasaap jaarreeti irraa wanni jenna waan jaalilluufaa jira jaallan qabsoo warra durii welkam saayiba kiyya gaalii inshaallah akkasitti ni jiraami adda leeyina jira biyyee. Ziizoo nagee qabdaami. Damiina koo. I love you afaan Ingiliffaatiin. Ati dumaashitee nyaaraadha baatee jaalfadii loon bira jira waliin naquu deemta. Mira keessaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalillu. Waalaikum salaam kaakas. Jira gara telefoon. Jaal welcome bro. Maaliif jirtan? Akkanuma akkuma mana ibsisaa kanatti teenyaa isaa jira jaalkii. Biyya hundaan dhageemme caafi dhageemme keessumaan nu dhageesse ammoo duuban deebisna. Arabaatee? Arabaatee dubbii beesimee jaalillu. Ammoo dhufeen caafi dhageenne bara. Ziizoo nasi jira ziizoo hoddeebi ziizoo boos. Ziizoo hane wal lolleedha jechuun waliin gallu. Wanni hin ganna seenu. Ziizoo na hin ganna seenu. Maa. Wal lollee bara meeqa wal lollee. Wanni jedhaa jiran iluu maali beektaa? Inshallah makiidhaa fi ibsaan akkuma beekamu
yoo rabbi jedhee lama ta'anii rafanii sadi ta'anii ka'uun isaanii gara fuulduraatti akkuma itti fufee jira. Tanii wal sababeeffatee jechuudha. Obboleeyyan isaanii jechuudha warri TikTok irra jiran akka kennaatitti jechuudha. Geemii beellama tokko tapsiifnaanii bira jiraanii kennaan isaanii kenninu hin jiru. Irraa fagoo jirra, kun Kanaadaa jira, kun ammoo Ameerikaa jira, kun biyyoota garaagaraa jirra. Gatii biratti hin argamnee fi geemii beellama tokko si tapsiifna, geemii qabadhu jedhaniin ibsaadhaan. Guyyaatti qabadhuuti si tapsiifnaa jedhaniin. Namni san haasa'utti jiranii, waa'ima san irraa dubbachuutti jiranii. Sappoorti si goonaa, si ladda dhaabbannaa. Kanaafuu guyyaa qabadhu, guyyaa kan keessan nuuf himii maal jettaa mariitti fidanii mariitti hin gayan. bareeda mashallah nyaata gaarii. Yaa Ibsishaan ibsishaan eega isin jettan harka isiniin darbuuf jaaladhee guyyaa laalee isinitti himaa taane ammoo rakkoon qabu itti haafuufuu jedha. Akkasidha na fakkaate. Yaadni isaa akkasidha na fakkaate. Garuu waan uummanni jedheeni sitti hime. gaariidha akka bareeda. Yaada fudhatama qabu jennaan illee. Yaada fudhatama qabu qophaa'a jenna waan jedhame. Bareedii ta'a. Isaani as keessa nu kaanii akka mubaarakii walitti tarammoo akka mubaarak gastii keessa nama kaayetiin gara jaartii fi kutaa. As keessa nu keettanii walitti kuttanii isin jaarsaa jaartii. Albaatee tasgabaameeti mira keessa jiru. Maaltu as gabbaa rabbii jedhiiti. Jarri nu dhaggeeffachaa jira maadha dhaggeeffachaa jira malee nama jira. Mee waa mitakittiin isi yoo si jalaa dubbattee argamu. Mirga qabarree ba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagee qabdani? Jettanii akkam. Wallahi makka ibsishaa Masha Allah nama dhiisii bineensi nuuni gammadaa fi wallahi jechuun namni amma akkaataa kiyyaa kunfaan kaasirratti ba'een dubbanne ani sadaqaa mallee gifti wanna geemiif namaa kan nu hin turre garuu Masha Allah waan kana kayaaddan anilleen am agree with you guys inshallah support goonaan maakishaa fi ibsaa Akkana mana muna galatoomaa. Nu jiraadhu gootitti titi. Abdii kumee welcome to. Thank you. Akkasii inshallah namni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلبي. دمينا سوا يرتا يرو دراتي في منا كنا سينا سيمني إنه ما نما تهبلا إذا. Salam. Abdi kume welcome. Abdii si kee balaa warra ta'e maal jechuun. يرو دراتي في السنة. Mana mushurraati gizee ol seenteen qillisiin suuta deemu. Maa qillisaasi? If jalala jadi waan cabsini. سيف درة ترجعنا فكرت ماله رأي نجده. أكرمي دمينا جرتو علي إلو وندي كيسن. Aliif iluun kamiin? Welcome. Aliif iluu kamiin? علي إلو جتشت علي جده ماله وان براتي متي. Haa ta'u dhimma maaliif harree qoranitti bitaa ol keessa ooftan uummatni kaa. Miira keessa Adii jira. jaajeeti. Ariifataa dhufe darbitu ariifataa dhufe. Guyyaa saayoo Illuu jaajee adii jeeti. guyyaa labsaa jirtan guyyaa mushurraati moo guyyaa cimaati? Ciini achuma booda illee qaraa silaayyuu leenci kan kee waa luka takkitti qabaa mi kan namaa kennitu luka takkan qabu leenci kan kee yeroo hunda okkolaadha. Leenci kan keetiif ziizoodha lukaa fayyaan qabu beektaa yeroo kamu. Ziizooni leencanii kennaan takka ziizoo leenca kennu argan beekna. Guyyaa gaafa asliin geemii taphattu leenca tokko kenne sunuu leenca hunda dhibamsiise sin jira. Leenci kiyya kan tokko laree Gaafa asii kan jira waan ofii biyyoon. As deebi'ee. Adda wal nan saaxilinaan jedhe dhiisi bakka. Rabbi jedhi nan saaxilin.
والله أبديكم تقول ما خير انت ولا تنبوني ويلو جرتا من قصي أكمي صوفيا دمدم نفتبه أبو إرجع قافة سنيتي ولون دبس نربي يديتي غرغر بني كم قايدانه لو نبي يدين أنا وأنا كتابه أجا حفور بياسم كسابد وفكسمة الملي سوى الفين بليس نجس فكان نجسي كده كي أما كإبسا رمنا نجسي جاشني إبسا بود جاشني إنه تفودا إن ولين كاري ممالي Iluu koo silaayyuu Paarisiin irra wal fuuna jennee ture achumaan ibsaan dhufa guyyaa sana. Hello, guys. Want to dubbachuu wannan dubbachuu barbaade amma geema kana ijoolleen uummanni asirraa hamilee maali taphadhu maa geemin taphannee maali galan jennaan haa taphadhu jedhee shiyaaruma jalaa dhagee taphachuu barbaade malee amma waan kana geema kiyyaa fi waa'ee kiyyaa akkamaati akka namni walitti qabsiisus hin barbaadu sin malee maakii takkatti maakii kiyyaaf ani akkasiin barbaade godhee garbii ta'ee waan barbaadu waan isin barbaade godhee bu'uu hin dadhabu. Annama dalagatee jiraatu biyya ambaara biyya faranjii jira nama seeraa heera biyya kanaatti guutee waraqaa qabu so sargii fi waa'ee kiyyaa fi kamaakii fi geema kana gonkumaa walitti hin fidina. Goota koo an obboleettiin tanteetta singilii teettu hinaafaadhaan suuta. No, akkas ka amma namni booda waan haasamu waan beeku dhugaa isaati dhugaa isaa. dhugaa keeti. Akka inni dhufu gonkumayyuu hin fedhu. Singaree yoo geema akka mataa ibsatti geema ibsaan taphatee haa taphatu hin taphsiisnaa gammachuu isaa akkanumaan hoo jettan yaa akkas. Lakki ibsisha lakki nuti barri. Eebbisaan jedhee bare eebbisaan dubbate. Ibsa. Hello gurbaa jirtaati. Jira akkami liizoo keenya ibsaa bakka nama dubbachuu sodaadha yoo bakka nama dubbatte kana bakka sirra dubbatte jechuudha bakka biyya geemii tapsiifnee geemii akkanumaan tapsiifna malee waan mucayyoo isaa geemii itti fidina. Yaa waan isiillee lafa kaayaa hin barbaachisu waan kiyyaaf hin achuma akkaati ibsaa tokkocha akka beeynuti si beeydaa si jaalanas kabanya ati geemii taphattu si tapsiisnaa naan jettan akkuma an akkasitti itti seena malee. Akka amma jiran sa'itti hin taphatu. Maatiin waan si gaafan wallaahi laziim waan fedhe godhee waan isin barbaadde godhee akka barbaadu gaggasee fuudhee faa godheeni wanta godhachuu hin danda'asan jechuu hin qabaa humnas qaba. Kanaafiyyuu akka geematti yoo ta'e akkasitti irra walii wadhaa rakkoo hin jiru hin taphatamaa maal hin jiru. Wallaahi na keessaa dubbattee ibsaan yeroo jalqabaa waan san dubbachuu barbaade. Garuu yaada namaa mormoree dhiibbaa maalii fi geemaa fi isa yeroo ammaatti namni waa si qabaafee taatu nama Awurooppaa jiru. Amma gara geema kanaatti. Iluu bari iluu qo'ibsisha iluu beektaa nuti ka jennan mallee geemii ummatuma kanatti numa faattu amma fedhii kennan haa taphachiif nu jenne malee ibsishaan tokkichi maakii tikkitti akka fedhetti godhee maalle nama dalagatuumi nama biyyaan baa jiruumi akka fedhe godhee. Waan isaa fixatee galuu danda'a bar harka dhibbatti kana gochuu danda'a saniinuu wal qabsiisuutti hin jirru. Isin biyya baqaa Kaayiroo tana keessatti namni kushina madam dalagatee sargii ajaa'ibaa godhatara isaa Awurooppaa jiru miti yaa'i. Yaa kanaafuu saniinuu wal qabatuuyyuu hin qabu gonkumaa yaada akkasiitu sammuu keenya keessallee hin jiru. Namni yaada akkasii qabaatanii geemii gaafa sargii sanii dhufuun. Lakki geematti hafaa. Geema dhiifta malee. Yoo jettanii mana ta'e alfalli. Entau suni. Maakii jechuun uummanni Oromoo bakka guddaan eeguun illee kabajaa guddaas qabu uummata Oromoo bira jaallatamaa so kana dammoo waan xiqqoo kanaa tanaa fi maakii wal qabsiisanii waan kennu wal qabsiisanii eeguun neema hin ta'u. Geema yoo ta'e geema normaal so hin taphata yoo nama taphattan hin taphata. Aboo jaalfadiin hin seensisana jala boqotaati jaalfadiinoo seensisi mee seensis. Abshir jalan kadiru Bos tata aga jin. Zizo tayo anatu buah. Bali na buwe. Gurba abdi kume. Abo zizo majita zi. Gali hada singketi siama jetta jartim bakaran tulli gidok tu akana makanu nyati.
لقي داي أسجل أمريكا واتك فايدان garana harkimna mataan nu nyaatame mataan si haa nyaatamu gabbaya gargaara mujichi kun rakkate jidduu kennatti ummata waliin rakkate Kaminni? iluudha kaabar namni asitti gaafa waa hundattuu kadhakkatu iluudha ati maal inni inshaallah qalannee si nyaanna moo gurgurannee gabaa si baafanna akka sangaatitti eenyu qalate sangaasi koomando qabdu kana Ameerikaa jiru ka faayidaan qabne keessaa tokko si'i abdii kume banta Sibanti. lachuu bara Uma dandeetta nan rabbi kaase ati na jaalatte si a'uuzu billah dhiiran lafarraa dhume No, akkasiin si jala tumbeetu Zizo dhugaa. Akkasiin si jala tumbeetu bootu. Waan ofiitoo. wallahi guyyaa tokko na ajjeefti maaltu na abaare arra la ila wani barmeela bar هذا فاتح hello أنا مثلا وأنا ناسو برباد إكتامل ناسو يجرا yaa andurumaa jedhee barre waan kana andurumaa jedhee maali weeytani mata nagaa maali weeytani nuti waan hin taane waan yookiin yoo barbaachisaa ta'e namni muraasni keessaa godhuu danda'u yoo ta'e namni Awurooppaa jiru waan barbaade godhuu danda'a biyyaatu wal fuudhaa jechuu barbaade maqaan taane geemii xiqqoo jennee waa eeggataa deemna geemiin tamsiifnaan taane muraasa tamsiifuu danda'a namni. Eenyu sagalee sirreessi dhiifama waliin eessa keessa haasa'u jirtu sagalee kee sirri hin jiru bara. Adaawaa jira akkuma takkatti dubbadde. Bifa manaa godha erfoonii kanattu namni erfoonii kana duuchaa dhafaa ta'e. Allahu akbar. Jaalfaadhiin osoo hin ta'u. Amma sirrii jiraa deem. Bara isa haadha faatee afaanii qabattanii. Wanni jechuu barbaadan ibsaan waan sirrii dubbatee waan san dubbachuu barbaade yaada keessan immoo mormuu dhiisee ibsaan dubbateera. Waan hin taane jennee maqaa fuunee galuun barbaadne jechuu barbaadeeti geemii gurillee taphata ammallee tabsiisnaa jechuu barbaadeeti. Hordoftoota baay'ee qaba nama sappoortii godhu hedduu qaba. Inna geemii kana sila jechuun yeroo mata namni waan tiktookii kanan beektaa miti maqaa nama baasan yeroo baay'ee fuudhanii fa'aa ganda fidanii waan hin taane uummata arrabsanii. Ilu yoo irra mari'attanoo irra keessaan mari'attan. Waan naan ta'in hin jira keessaan hin mari'anne jechuun ijoolleen dubbatti illee jirti geemii yoo taphachuu barbaade illee hin tabsiifnaa kan jedhan waan kana keessaan mari'atta. Waan keessaan mari'annu qabna akkasuma. Amma isa namatu itti fidee itti haasa'e malee inni illee waan nafarraa qabu wayii waan qubaayyuu qabu miti. Abboo waan ofii bari haadha ta'e bari waan ofii ammuma asitti bari yaada kana anaa fi eebbisaa fa'aati asumatti kaafne malee bari. Hin beekne ammoo waan nama kennanii beektanii miti irree bari namni kenna dubbii sakaalee fuudhee akka koommakaa godhee deemaa ni beektanii. Waan kana garuu lafatti irra mari'adhaa irratti haasa'aa nu hunduu namoota gugurdaadha irratti mari'adhaa irratti haasa'aa inni tabsiifnaa jettan geemii. Akkuma inni jedhe geemiin taphatu hin jenne akka ibsaatti na tabsiisaa jedhe. Haadha faatee geemiin taphata sun beekamaan tabsiiftan hin taphata. Ammoo makanaan adda baasa. Bakka sirreessinu wayii qabnaa jedha waa sirreessuu qabnaa jedha waliin mari'achuu qabna. Yaa nu sanis hin jedha bar ilu. Ilu guruupi makeenya san irratti wal agarruuti ilu. Taa keessaa kanumallee waan wayii murteessine akkasitti deemne malee sooshaal miidiyaa irra baane. Innis kaniif jedhee bara maddanii afaanuu guruubii telegiraamaa hidhaa wanni jedhee fi amma sardama kanaan kana jechuu irraa akka harootitti bishaan gargara galeetti fuudhanii akka wal jedhaan namni naannoon kunne keessaan asooftanii kaatanii wanta hunda asirra baatanii akkuma inni jedhe akka maakiitiif na tabsiisuu osoo hin taane akka obboleessa keessaniitiin na tabsiisuu ni dandeettanii yookaan ammoo geemitu hafa malee waan kanaaf kana walitti hin fidinaa isiniin jedhe. Akkasin lafatti haasoftanii lafa mari'attanii waa hundaa gootanii jechuudha. Yaanni kiyyas kanaan waan an dubbachuu qabu ibsaanis dubbate waan garaa biyya keessa jiru. Kana beektaa dubbii kana dhafaatee dubbiin teetiti bishaan dubbatu iyyuu hin qabu bara. Tokko awwala wayita jalqabnu waan kana wama biraatiin wanni wal qabsiifne tokkolleen hin jiru. Mucaa kana haa taphachiifnu hamilee itti haa goonu jenne malee wanni waa saniinuu wal qabatu. Jiruu isaa bultii isattuu beekata waan oofatu isattuu beekata nuti immoo waa'ee geemaati malee waan birii keessa iyyuu hin seenne kana namni akkasitti yaade innuu sammuu isaattu sammuu lukkuuti akkas malee nuti ammallee geema jenneen taphachiifna akkuma dur geema nama kaan taphachiifne jenna malee
wanni wali qabatu wanni jiru isaati wal qabatu takkalleen hin jirtu kana namni hunda asii kanatti haa beeku kakanaan kan biraa immoo garee iluufaa amma keessaan wal dubbifnaa abdii kume in dubbisnaa damiinallaa in bilbilaa fi MJ faallee dubbifnee warra guchi faamilii duraanii sanfinnee in taphachiifna inni nama waliin qabatu innummaan haa filatu guyyaa innummaan haa murteeffatu nuti taphachiisuu callaadha kana immoo waan na biraa immoo keessaan mari'an akka iluun jedhetti akka waan ofii jettetti haganaaf nagaha Anjala buat Jalfadil nasen si Nindra Zizo Yambain Nindra Kunuti. Oh sente baga sente. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jal waalaikum salam. Dugaadu bachuuf gababin umatto balayen khiya ibsishaanu tumaatu geemaa tabaddu jenne male inni keessaa quban qabu waan kanaanis walitti hidhamti ture it was long time sigare odoo nuti akkanatti afran keenya taaneetu social media irra dhufneen taphatini wanni kuni namni biraa akka like maybe namni waan fadhee eeggachuu danda'a beeta. Kuni tapha if danda'e as a normal taphuma keenya akka guhaanii akka normaalaatti taphatama malee waan maakii maal waan biraatiin walitti hidhamu takka hin qabu inshallah ni taphata win injifachuun beekamnaan injifachuun easy nuti yoo barbaachisaa ta'ellee barjaalfatiili tapha kana aruuza isaanii duuballee godhuu dandeenya warrakkoo hin qabuuti rakkoo hin qabu indaama akkasiitu irra bareedaa Aruza sani bodu bisego. Amma geemu majalalati. Geema jaalalaa geema fanii taphan. Amma maal jedha beektaan? Mee dura ta'ee duuba ta'ee waan jedhamullee waan wayii keessaan mari'annee ilaallee akkatti taphattu akkasii. Bakka akkasaa goonu. Bakkaan haa ba'uuti. Anatu wayii isiniin jedha jechuudha. Namoonni tapsiisuu barbaadan na wajjin illee dubbatan dur hin jira barbaadan sappoortii goonaa taphatu maal jedhan hin jiran ijoolleen jechuu jecha siin jedhaa. Garuuti tapsiisuu namni yaada qabu ni jira gaafa barbaade jechuudha fakkeenya yeroo barbaadetti si gala wallahi ijoolleen sappoortii gootu ni jirti. Kannaa garuu waan laallataa yoo deemnee keessaan mari'annee waan wayii akkas goone bareedana fakkaata social media irratti waan ta'u hin teessoo barbaadeeti. Akkana sirree isaa deemna inshallah illuu kiyyee nu jiraadhu. Sanaasaa ameesii zoonas hin jedhe. Geemiin taphatuun isaa beekama barin tapsisna rakkoon qabu geemiin. Geemiin inni garuu namni akka isaa arrabsu namni sirraan arrabsaa ooluun barbaadu. Dhugaa akka namni sii galee maqaan maqaa keenya akka nuti barbaannutti. Dhiifnee jirra ilu kana booda hin dubbannu waa'ee kanaallee barbaanne nuti taphallee dhiifnaa yoo barbaachisaa ta'e immoo aruuza duuba goona zaassee kanuma wanni irratti olii galu. Kaan immoo keessaan mari'anna nuti. Tooppikni kun amma dhaabbatu ganaa si beektaa geemninis. Yaa haadha. Amma kun tuttuqamee khalaas ni gaa waan biraa fakkeessina beektaa. Ati keessaan damiina hin jirraa keessaan ilaallaa na haasawina keessaan leenfannoo martu. Elu. Akkasitti dubbanna. Elu. Elu. Hin dhagaa. Akka anillee nama bahaati akka buutennaa bilbil. Nambara jijjiiratte immoo hin qabdu. Isuma qabaaniin si jijjiirata malee ani hin jijjiiranne. Waggaa 7 isuma qabaani. Inni waa hedduu yana jina isaan jijjiira illu sanii tokko isaan jijjiiru warra. Ati nama laachuma jirta profaayilii ilaalama. Ibsa ante yoo hin turre garii booda mee wal arginee nu wartiyyuu yoo daftanii asirra hin turre waliin haasofnee ilaalle. Noo bakka nuti biraa baanaa isaanis xiqqoo haa taphatanii maakii fi. Taphata maakishaa fi iluun. Yeah, no, like Isafi. Hey, man, no, Ibsishafi. Maki is live in Sen Nasen and if Atajan is on. Makisha did send. Makisha Habana to Manako in Wagas and in Kofalla. Even it. Maki. Chuguti. Biranger Tunsa. Duma Shidi and Malay Chuguti and Nigami. Duma Shidi. Nagam Habibi Fayada. Jirta kan baga jira.